dhugaa rabbi baay'ee onneen nama caba. Baay'een gaddi baay'ee nama gaddisiisa. Haalli keenya kun haalli uummata Itoophiyaa yookaan ammoo haalli jireenya keessaafuu saba Oromoo kun baay'ee nama gaddisiisa. Guyyaa irraa akkuma beekamu yeroo dabres biyya Yaman keessatti lammiileen Oromoo 400 ol ta'an lubbuu isaanii dhaban. Guyyaa irras lammiileen Oromoo nama 50 ol ta'an lubbuu isaanii bishaaniin gara biyyaatti osoo achi deebi'uu jiran lubbuun isaanii dabartee jirti. Ashama harka fuudhe kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaala Amiin nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa qaqqabuun jedha. Egaa maarree doonaan dhufuun hammam akka ulfaatu nama doona san irra bahee dhufee fi akkasuma yoo namas akkas doona san irra bahee dhufee wajjin haasaa gootan hangam akka inni ulfaatuu fi maal akka inni ta'e kan irraa barattanii fi dhageessan ta'a. Baay'ee ulfaataadha dhugumatti baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Garuu dhufuun hangas ka ulfaatu dirqamni biyya Yaman keessa jiraachuu dadhabuu irraan kan ka'e namni uf dirqee Suudii seenuu hin danda'u. Biyya xiyyaaraan galuun hin danda'u. UN achi keessa jirtu warri non-government organization warri jedhaniin kun furmaata kennuu hin dandeenye. Baay'ina namaa irraa kas ka'ee jeequmsa biyyattii keessa jiru irraas kan ka'e furmaata kennuu hin dandeenye. Maal gochuu filatarree waan baay'ee garaa nama nyaatu. Akkuma doonaan dhufan sanitti akkuma biyyarraa ka'anii dhufan sanitti ammas bishaanumaan doona yookaan jalbaa isaanii qabatanii biyyatti deebuudhaaf murteeffatan. Jalqaba baay'inni isaanii Yaman Sana'aa keessaa kan qabanii magaalaa guddoo Adan warri hin beeytanii magaalaan guddoon biyya Yaman Sana'aa jedhamti. Isiin lammaffaan immoo Adan jedhamti jechuudha. Sana'aa tanarraa qabanii gara Adanitti geessan. Gara Adan UN guddaa fi bakka ijaarama guddaa ta'e kan baqattoonni keessa qubsiifaman baay'eetu achitti argama jechuudha. Wanti Adanitti jechuudha. Sana'aa irraa qabanii Adan geessan. Egaa maarree Adanitti baay'inni nama baararraa baheeyyuu kan argibbeeka jechuudha. Wal bakka gachiiftu hin jiru gibbii isaa keessa gibbii warra UN san keessa jechuudha. Egaa maarree lammiin keenya cinqamee achi keessa taa'ee jiraachuu waan hin dandeenyeef cinqii adda addaa san keessa taa'uu waan hin dandeenyeef doona dubbatatee yookaan jalbaa wajjin haasaa taasifatee gara biyyaatitti deebi'uu murteeffate. Yaa Rabbii gara maatii kiyyaatiin na galchii jedhaa doona achii dirqamanii biyyarraa yeroo kana rakkoo meeqa keessa dabranii yeroo dhufan. Look rakkoo meeqa karaa san keessa jiru san subhaanallah rakkoo meeqa san keessa dabranii dhufanii bishaan san sa'atii meeqarra taa'anii biyya Yaman qaqqaban. Egaa maarree rakkoon ergatti cime irraa biyya Yaman keessa taa'ullee ergan dandeenye irraa jeequmsa biyyattiitiin wal qabatee fi akkasuma isaanis hidhaan isaan irratti calqabamuu ajjeechaan bakka isaan hidhamanitti boombiin akkasaniis itti darbamuu irraa kan kahe akkuma dhufanitti biyya deebuu yoo filatan biyya deebuu sanqatanii jidduu kanatti yoo lubbuu isaanii dhaban maal jedhamee ibsama gaddi akkanaa kun? Gaddi akkanaa kun maaliin ibsama? Wanti ittiin ibsamu maali? Yaa Rabbi yaa Allah. Dhugamatti gadda onnee nama cabsuudha. Dhugamatti baay'ee baay'ee gadda onnee nama cabsuudha baay'ee. Egaa maarree hundinuu qadara Rabbiiti. Galanni Rabbiif haa ta'u rakkinni adda addaas dhandhamuu saba kana gara kamiinuu jechuudha. Rakkinni adda addaa Rabbiin nama jaallatu mokkora jedhama. Okay, alhamdulillah innee shukri magalfachuudha. Egaa maarree kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota chaanaala Amiin bakkuma jirtanitti hundi keessan akka amantaa keessaniitiin akka amantaa keessaniitiin du'aa kadhadhaa. Dhugama wanni Itoophiyaa irratti ta'aa jiruuf yookaan ammoo kophatti dhugaa yoo dubbanne ammaasitti dhugama yoo dubbanne jechuudha. Siyaasaaf wal jibbuu waan biraati. Akka namaatiin namummaaf wal jaalachuuf wal jibbuun kophaadha. Siyaasaaf wal jibbuu fi namummaa wal jibbuun garagara. Mallas Zeenaawii haa fudhannu.
rakkoon takka lammii Itoophiyaa taatirra qaqqabnaan hin turu rakkoo sanni fura. Rakkoo sanni fura. Rakkoo takka biyya san irra yoo qaqqabe anamma mallas deeggaruu dhabuu miti. Du'eeraa minni du'eera. Garuu akka namummaati yoo laalle namicha amma aangoo irra jiru kanaafi mallas yoo walitti finne sadarkaan isaan lammii isaanii itti ilaalan yookaan immoo mallas yoo fudhanne sabaaf sablammoota irra lammii ofii ol caalchee yookaan immoo saba isaa ol caalcheetiin haa hoogganu yookaan haa ilaalu haa jiraachisu malee Itoophiyummaadhaan rakkoon akkanaa kun yoo mudate rakkoon akka Yaman keessatti kun yoo mudate obsan qabu. Dhugaa jiruudha kun. Eenyullee eenyu afur dhaabadheellee nan hima nan dubbadhallee kan dhugaa jiruudha walitti dhuftu namicha amma aangoo irra jiru kanaaf mallas rakkoon Itoophiyaa irra gahamtu kan cunqursaalee biyya keenya keessatti deemaa jiran kana asiin Suudaan asiin Masri asiin gaafa Masriin gaafa Itoophiyaan waggaa meeqa dura kan Itoophiyaan laga Naayil kana hidhuu eegalte gaafa Masriin maa dubbachuu dhabde ciminna mallas beeti asiinoo kunoo namicha amma aangoo irra jiru rakkoo Itoophiyaa keessa uumamu furuu miti rakkoo biyya adda addaa keessa jiru kanaaf sagalee takka hin dubbatu. Kan inni barbaadu akka yaada isaatitti gaafa biyya akka aangoo qabateen biyya adda addaa irra deemee uummata galche sana kana booda biyyarraan bahina akka barbaadettan isin hoogganee isin jiraachisaa isin cafaqaa tahuu diddan ni dhumtanii kan jedhu murteeffate. Yoomillee Abiyyii fi Mallas bakka Itoophiyummaadhaaf rifachuu irratti rakko inumaayyuu isinitti hima waan gurra kiyyaan biyya keessa jiru keessa dhagaye jechuudha. Lammii Itoophiyaa ta'ee biyya Saudi Arabiyaa keessatti nama tokko ajjeese. Yeroo san Mallas aangoo irra jira. Nama tokko ajjeese jennaan dubbii yeroo sanii hagammaa sooshaal miidiyaaleen babal'achuu dhabdu gara imbaasiitiin dhagamee mootummaa biyyaa Mallasii kana bira qaqqabe. Akka biyya Arabaatitti seera biyya Arabaatitti namni nama ajjeese included ni ajjeefama. Dhumate kun waan biraan qabu. Ni ajjeefama, ni qoratama, ni ajjeefama. Namni nama ajjeese ni ajjeefama. Ajjeesuudhaaf isatti murteessan nama kiyyan ajjeesine, nama kiyya ajjeestu gumaa jedheetiin gaafate. Hin ajjeefne jedhama nama sana. Nammoo dubbii kana qabatamaa keessa waan jiruufan dhagahe malee hangam akka dhugaa tahee itti dhiyeenyaa illee beekuu baadhu dubbii haganaa kun miidiyaanis dubbatamee ture yeroo san. Nama haganaati Mallas. Nama haganaati. Nama lubbuu namaa balleesseyyuu hin ajjeesin nama kiyya. Namni kiyya seeraan qoratamee yoo umriin isaa itti murteesse umrii isaa guutuutti murteessa malee akka seera biyya kiyyaatitti nama ajjeesuu fi fannisuun hin danda'amu yeroo san dhorke. Kenna hoo nama 400 guutuun kan dhumate waa takka kilmaa gochuu hin dandeenye. Kanaaf baay'een gaddee viidiyoo kana waliif dabarsaa sheer waliif godhaa hanganuma isiniin jechuu barbaada. Fayyaaf naga keessa naa jiraadhaa. Nagaatti.